Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan kiyya kan islaamaa har'a aappii takkaan isinii fide. Aappiin sunillee akkaataa salaata itti salaatan warri salaatan beeyne keessattuu warri amma gara amantaa islaamaa dhuftan akkaataa qura'aan itti qara'atan isinitti agarsiisan afaana tura. Aappiin kana qura'aan reediyoo kan jedhu kana jechuudha. Tokkoffaa asirratti qura'aan irraa qara'atan asirratti isinii jira jechuudha. Warri laaltanii qara'uu dandeettan kunoo lammaffaa mootu alifa yoo barbaadan kuno asitti qara'uu dandeettu warri alifa hin beekne isin qara'isa. Akkasuma salaata akkaataa salaata itti salaattan kuno afaan arabii qofaan osoo hin taane ingiliffaalleen jalatti isinii barraa'ee jira jechuudha. Kuno amma ni agartan jedhee abdii qaba akkatti afaan keessattuu warri amma gara amantaa dhuftan baay'ee isin fayyadaa sirraa barachuu ni agartani yasitti yeroo qul huwallahu ahad yeroo jilba qabattan kun سبحان ربي العظيم كنا أفهم برات اللين جلت أفهم إنجليفات اللين سني برا يجري يجولا حتى لين حتى يات قراتني تكونوا الله التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته هي كايسا وجهني سني جري يجولا itti fayyadamaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Akkasuma qibla namni qiblaan beeyne jechuudha.